Yooyaa harka fuunee akkam jirtu har'a mata duree baay'ee bareedaa tokko irratti isinitti dubbachuu barbaadaatiin dabarsinaa asirratti na dhaggeeffadha. Dhiironni yeroo baay'ee shamarran tokko jaallatanii yookiis gaafatanii yoo isheen daftee tole jetteef akkasumallee rakkisuu yoo didde wal jaallatanii ka'anii immoo gaa'ila wajjin godhanna yoo jette yookiis bultii wajjin dhaabbanna yoo jette dhiironni baay'ee hin baqatu. Sababni isaa akkuma waan isheen lafatti hafteetti yookiis lafa dhattu dhabdeetti ilaalu. Faallaa kana yoo gaafatanii bilbila irraa kaasuu diddee yoo arrabsite yoo jecha adda addaa ittiin jette bultii wajjin dhaabbannaa yoo rakkiste nan baradha yoo jette nan hojjedha yoo jette dhiironni baay'ee itti argifamu baay'ee jaallatu ishee akka waan isheen sirrii taatetti ilaalu jechuudha. Inni kuni ilaalcha keenyaadha jechuudha. Namni suni gaarii ta'us kan danda'u badaa ta'us kan danda'u waan dafee ishinuu jedhe yookiis immoo waan nu rakkise miti jechuudha. Inni kun akkaataa nuyi itti ilaalludha jechuudha. Kanaafi fakkeenyaaf dubarri gaafatti yookiis jaallattu daftee tole siin jettu sababa sadiif ta'uu danda'a. Kana sirriitti qabachuu qabdu dhiironni jechuudha. Tokkoffaan namni kun ganamuma nama kan kee ta'uu dandeessi. Nama siif uumamte, nama rabbi siif kenne. Kan keeti jedhee waaqayyo kan lafa siif kaa'e ta'uu dandeessi jechuudha. Kanatti yaaduu qabdu. Kanaafi gaafattu tole siif jetti jechuudha. Inni lammaffaani namni kuni nama jireenya barbaaddu ta'uu dandeessi. Fakkeenyaaf gaa'ila mataa isheetii, bultii mataa isheetii yookiis nama mataa isheetii qabattee nama deemtu ta'uu dandeessi jechuudha. Sababa kanaafi si rakkisuu diddee, si naannessuu diddee tutii tole siif jetti jechuudha. Malee of mi'eessuu wallaaltee takkas rakkisuu wallaaltee miti. Bakka nama barbaaddi yookiis immoo jireenya barbaaddi, nama jireenya barbaaddu, nama bultii barbaadduudha. Kanaafitii tole sii jetti jechuudha. Kanallee itti yaaduun nurra jiraata. Maaliif tole jette daftee jechuun nurra jiraata malee daftee tole sii jette taanaan hin taatu. Waa'ee gaa'ilaa sitti qaabsi. Gaa'ila dhaabbanna siin jette taanaan dhiiruma gaafachuu qabaa. Dhiirumatu rakkisuu qabaa jechi. Isaan gaafachuu hin qabanii. Isaan gaa'ila dhaabbannachuu hin qabanii. Maal jechuudha kun? Yaadumta akkasii kun eessa sorsiinsaa jechuudha. Itti yaadamuu qaba. Inni sadaffaanii dubarri daftee tole jettu kuni tariitii duuriyyuma hin barbaanne ta'a. Si wajjin teessee duuriyyuma keessa seenu waan baay'ee keessa seentee isaa booda madaa godaannisa sammuu fudhattee deemuu hin barbaanne ta'a. Kanaaf yeroodhaan si wajjin sassaabamtee gara gaa'ilaatti galtee gara bultiitti galtee jireenyuma qulqullummaa qabu si wajjin jiraachuu barbaadde ta'a jechuudha. Kana sirriitti gadi fageessinee xiinxaluu qabna malee warra nu rakkisan duukaa gotatamaa, duukaa harkifamaa, duukaa barbaadaa warra immoo dafanii tole nuu jedhanii wanta nuyi jennu godhanii yookiis immoo gara bultiitti gallanuun jedhan sanaa vaalii isaanii gadi buusuun nurra hin jiraatu jechuudha. Warri didan sun maaliif didan? Nama qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf namni gaafattu si didu si rakkisu tarii filannoo qabaachuu danda'a ta'a. Filannoo nama lama nama sadii qabaachuu danda'a ta'a. Kanaafiti dafeesii fi ishisii jechuun barbaada. Filannoo waan qabuufi jechuudha. Tarii namoota sana keessaa wal madaalchisuu danda'a. Isa kana immoo itti yaadnee irraa fakkeenyaaf nama dafee tole nuun jenne kan jaallannuu fi tarii namni sun filannoo qabaachuu danda'a. Tarii namni suni nama hojii walii kee jiraachuu danda'a. Tarii namni suni wanta adda addaa qabaachuu danda'a ta'a. Sanallee ilaaluun nurra jiraata malee waanuma didanii fi duukaa iyyuu duukaa maal jechuu yoon naman siifadhu taanaan kan harka koo keessan galfadhu taanaan kan akkasiin godhadhu taanaan jenna taanaanii ofumaatii of goyomsu ta'a jechuudha. Kanaafi dursinee itti yaaduun, dursinee qorachuun, dursinee haala nama sanaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu murtootti hin seenin jechuudha. Maaliif tole jedhan? Sababa mataasaa qabaachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafi kana callisee kan naasaa osoo hin taane namoota hedduu mariisiseeran. Namoonni hedduu dhufanii gorsa fudhachuu gara koo kan dhufan irraatii yaadawwanan argadheedha. Yaadawwanan amma haasoo yaada mataa kooti yookiis ofii koo uume yookiis waanan baradhe jedhee isinitti haasoo osoo hin taane wanta qabatamaa ijoollonni baay'een dhufanii natti himaniira jechuudha. Baay'een isaanii dafanii tole waan jettee fi dhiisaniitii booddee gaabban namni sun nama gaarii ta'e jechuudha. Warri kaan immoo waan isaan diddeef waan isaan rakkistee fi namni kun tarii nama gaariidha. Nama gaarii waan taateef cimtuu waan taateef bakka karaa hundumaa konfiidensii waan qabduuf ittamanummaa waan qabduuf kana wajjin yoon bultii dhaabbadhee gaarii naa ta'a bareedaa naa ta'a jedhanii nama baay'ee wajjin
kan bultii dhaabbatanii booda garuu akka sana ta'uu dide jira jechuudha. Kanaaf gaafan akkasiin jedhu nama dafee okees jedhe jaalladhaa jechuu komite yookiis immoo nama isinirraa fagaatu yaada keessan fudhachuu didu barbaadaati wajjin bultii dhaabbadhaa jechaa hin jiran. Garuu lamaan isaanii gidduu dhugaan jiru maal fakkaata? Kamtu sirriidha, kamtu sirrii miti? Isa murteessaa hin jiru. Isin ilaalaa riiziniidha kanan lafa kaa'ee jechuudha. Kanaaf itti yaaduu qabna malee waanuma dafanii tolinuu jedhanii yookiis immoo waanuma nu didanii fi itti gototamuu yookiis immoo waanuma dafanii tolinuu jedhanii fi baqachuun nurra hin jiraatu jechuu barbaadeen. Yaada dabalataa argachuu fi asumaan illee yuutuubii kanallee sabiskiraayib gochuudhaan, koomenti gochuudhaan, laayik gochuudhaa fi nama hedduu bira akka ga'u godha. Tooppikii biraa irratti akkan dubbadhu kan barbaaddan yoo jiraatellee koomentiidhaan na barreessaa. Galatooma.